الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سدانه كموت انتسان قدانه الله ربي يا جبا خالق إلهي جبا يا جبا جبا سدانه كموت انتسان قدانه الله الله يا الله 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 يا الله سكنا وامرته نتيسي على منته الله الله يا الله 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 يا الله سكنا وامرته نتيسي على منته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota ama firii faamilii akkam nagaa fayyaa jirtu isin jecha Eidul Mubaarak isin jecha Eidurrallee baga haftanii isin jecha amma hospitaala Hayilamaariyaam Adamaa keessatti argamna. Achi firii faamiliin dhukkubsattee achi jirti, achi seentee achi jirra. hospitaal Hayilamaariyaam maal akka fakkaatu daawwadhallee achumarraan immoo malee du'aayii nu godhaa akka rabbiin nu fayyisu akka rabbiin immoo dafee nu dhaqqabu du'aayii nu godhaa. Asuma hospitaal Hayilamaariyaam akkana fakkaataa isin bira dhufanii. ከዚህ በኋላ ነው ይሄ ነገር ይመጣል akkana fakkaata. Kun Hayilamaariyaam hospitaalli Hayilamaariyaam akkana fakkaata. Kuni darajaa afuraffaa gubbaarratti argamna jechuudha. Waggi darajaa afuraffaa gubbaarratti argamna. Hayilamaariyaam akkana jira daawwadhaa. Intu mistiri akadai tegaltu me umara mari amtu to bayate zamanun akhiri warbiya bira nujare hiriri mushrikan nujare nuti kutasiri akana jadani sayyid al bashari gabbara ma rabbi rabbu magabbari la la dubaniti muslimi bukhari nusattari madu zattari allah allah ya rabbi ya bari nuti ararami kema kan gaffari nusattari simatu zatai nusattari simatu zatai. Assalamu alaikum kulinu bolesa kaasi ka achi ka biyasan kesa ajaiba kissa isini odessa qalbisa jaga sabara najabesa mutallimi tokko gaf tokko hiyesa sheekha fi kaddame gadi qabe kesa jalal rabbi rata isammiesa inu keessa tare rabbitti qixxeessa sheekni kana beekee itti balfeessa kidman isa kuni boruna xiqqeessa yaa rabbi.